Waggoottan darbanii rakkoo dhiyeessii midhaan nyaataa biyyattii mudataa ture furuuf mootummaan midhaan gosa garaagaraa biyyoota biroo fiduun hawaasa biyyattiif raabsaa tureera. Keessattuu oomishni midhaan qamadii isa dursaati. Hojiiwwan gama kanaan hojjetamaa turan rakkoo dhiyeessii midhaan nyaataa kana hundee furuu kan hin danda'amne ta'uun rakkoowwan dhiyeessii qamadii nyaataa waggootanii fi biyya alaarraa gara ture hambisuun hojiiwwan oomisha qamadii jallisii oomishuun akka naannoo Oromiyaatti lafa heektaara 300,000 ol irratti hojjetamaa jiraachuu ragaan waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa argan ni mul'isa. Godinaalee Oromiyaa oomisha qamadii jallisii marsaa jalqabaan facaasaa jiran keessaa godinni Gujii Lixaa isa tokko yoo ta'u, godinichaattis lafa heektaara 120 irratti qamadii jallisii marsaa jalqabaan facaasaa jiraachuu waajjirri qonnaa fi qabeenya uumamaa godinichaa beeksise. Horsiisee bultoonni aanaa Malkaa Sooddaa yeroo jalqabaatiifis qamadii jallisiin misoomsaa jiraachuu himaniiru. Horsiisee bultoonni kunneen kanaan dura oomisha isaanii sababa hongee jalaa waan badaa turee fi deeggarsa seeftineetiin jiraachaa akka turanidha kan dubbatani. Deeggarsi argachaa turres egaa waan hin taaneef miidhaa hongeetiin harka mootummaa eeggachaa turre jedhu. Yennaa qotanii jedhanii limmee balleessaa, limmee fixaa, sindee yennaa qotanii jedhan limmee fixaa. Wanni jiraannuuni qarqaarsaan jiraanna. Qarqaarsa sifineetti jedhanii midhaan sifineetti isaan kana nuu baasanii. Latti gammoojjii ooqa waan ta'eef qonna gaariin qabdu ka jiraannu horii. Horiin jiraanna as jalatti midhaan diqqaa yennaa nuti qonnu midhaan kana ooqii dhaqqabee ka'ee balleessa. Yeroo bishaan itti fakkansee ka'ee bishaallee balleessani. Galaanarraa asitti dho'ee ka'e. Uummati jiruu gadadoo keessa jiraata. As keessa jiruu gadadoo yennaa jiraatu harka isaatiin qotee gaafi aduun badaa gaafi bisaan hin bada. Horii diqqaa kanaan qonna jalatti akkas jedhanii jiraatanii. Bara kanaaf deeggarsa hubannoo qonna mootummaa irraa argataniin yeroo jalqabaa fi qamadii jallisiin misoomsaa jirraa jedhu. Qamadii jallisii facaasaa jiran arguun abdii qonna fuula duraa kan qaban isaan keessatti horee ta'uu kan dubbatan horsiistee bultoonni kunneen mootummaan cinaa isaanii kan dhaabbatu yoo ta'e eeggatummaa jalaa ba'uun wabii nyaataa of dandeenyee hojjennaa jedhu. Gara fuula duraatti amma kunoo abdii qannaa eega midhaan jallisiin kun eeganni dhufee eega jallisii kan amma eega arganne yoon haganaa achii fi jibicha loonii kanaan qonnee facaanne sindee ila teennaan amma dhagarree jirra. Kanama sooru garuu waaqan nama soora waan ta'eef ila teennaan dhagarree jirra. Akka kanaa itti deemnee mootummaan cinaa teenna dhaabatee nu deeggara teennaani nu sindee biyya alaa wanni eegannuuf hin jirtu. Ifii keennaa qonnee lafa teennarraa jijjiiranna. Itti gaafataman waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa aanaa Malkaa Sooddaa obbo Ermiyaas Taamiruun ilaalcha hawaasaa jijjiiruun fedhii qonnaa akka horatan taasisaa jiraachuudha kan dubbatani. Bulaan keenya jalqaba isaa irraa kaasee hubannoo qonnaa waan hin qabnee fi fedhii qonnaa keessattis horsiisa ala qonna qotuuf fedhii waan hin qabnee fi qonnaan bulaa kana ilaalcha isaa kana jijjiirree fedhii qonnaa qara harkaan gara afaanitti yoo xiqqoo qotee boqqolloo argamsan gara qamadii jallisii kanatti hin jijjiirra ka jennu. Kaka'umsa qonnaan bulaa keessatti uumameen lafti heektaara 91 qamadii facaasuuf qotame keessa lafa heektaara 33 irratti qamadiin jallisiin faca'ee jiraachuudhas kan himani. Erga qamadiin faca'ee biqileen booda humna horataa jira. Qamadiin keenya gaa biqile yoo rirrimaa ol qabatee rakkoon mudate waagii walii yoo qabatee qophaa'e nu mudate waagii maaniin jalaan dandamachuu kan dandeenyu qorichi qophaa'ee jira. Sodaa qorichaa illee qabnu amma sadarkaa walii galaatitti qorichi qophaa'ee sadarkaa godinaan nu dhaqqabee jira. Fe'annee sadarkaa kanatti galchuu dhabuun ala rakkoolee amma nuti hojii kana keessa nu mudata jennee chaalenjiin gama waagiitii fi gama rirrimaatiin jiru rakkoo tokko sodaan. Itti gaafataman waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa godina Gujii Lixaa obbo Akililuu Garba Masqala gama isaaniin misoomni jallisii godinichatti baratamaa ta'uu baatus qonnaan bulaan kaka'umsa argateen oomishaa jiraachuudha kan dubbatani. Teephaa godina keenyatti waan baratamnee fi ammaan kana miirri jiru baay'ee gaariidha. Qotee bulaallee fedhii guddaa qaba. Keessi isaa jaallatee jira, fudhatee jira. Haga dandeenyetti deemnee eegarii boruutiif immoo bal'innaan haga amma barana karoorfannee harka 2-3 caalaa karoorfannee kaane deemnee jijjiirama kana keessatti badhaadhinaan afaaniin jennu akka dhaabaatti jennu akka mootummaatti jennu kan tokkoon qotee bulaatiif horsiisa bulaa akkaataa inni dhadhamachuu danda'uun akkaataa inni bu'aa argachuu danda'uun haala kanaatti deemsa. Bara kana godinichatti lafa heektaara 900 fi 100 qamadii jallisiin facaasuuf karoorfame keessa lafti heektaara 800 kan qotame yoo ta'u lafti heektaara 120 irratti marsaa jalqabaatiin qamadiin faca'aa jiraachuudha kan himani. Gama biraatiin galteewwan qonna jallisiitiif ta'an hanqina qabaachuu himuun furmaata isaafis hojjechaa jiraachuudha kan himan itti gaafatamtichi. Marsa tokkoffaa gara heektaara 800 kana qonnee jirra amma. Heektaara 800 qonna keessa gara heektaara 120 facaafnee jirra. Ammas itti jira guyyaa guyyaadhaan amma ariitiidhaan facaasaa jirra. Samoonuma kana hin xumurama jennee yaadna inni. Kanaaf marsa duraanii kana akka danda'ametti persentii 50 akka deemuu dandeenyu itti deemuudhaaf tattaaffiin godhamaa jiru guddaadha. Marsa